jirtu qaqqaaliiwwan kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya kanneen mana keessan teessanii barnootaan ani dabarsaa yeroo kana hordofaa jirtan hundinuu galatoomaa isin jecha kanneen yuutuuba keenya hariyaa taatan akka sabskiraayib gootanii maatii chaanaala keenyaa taatan isin gaafadha. An kan isin waliin turu Iqbaal Seenaatiin har'an tana barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokkoon isin garsiisaa kanneen namoonni hedduu sababa waan kana osoo hin godhiniin irraa ittiin misxiri isaanii bahaa jiru hunda har'an tana isin garsiisa. Waan duraan isin jaa seetingii gaalaarii footoo teenyaa namoonni hayyama keenyaan alatti silkiin harkaa fuudhanii seenanii misxiroota keenya hunda footooleen itti dho'isan hunda jalaa ilaalan akka qollafachuu dandeenyuun isin garsiisa. Ana bu'aan isin yeroo takkaaf gaalaarii bilbila keenyaa gannitu eega seetingii garaasaa keessa galcheen booda fuula kana nuuf fida. Kutaa sadiin gama jalaa jirtu sana tuqanna. Eegas boodaan gama seetingii gaalaarii keenyaa nu geessa. Yeroo takkaaf achi dhaqanii tuqanna. Gaalaarii seetingii yaamtoo kana argatu yeroo inni nu fidu harkifannaa iskirool ol goona. Erga iskirool ol gooneen boodaan cheek goona. Abaawut gaalaarii hojjetu kanarra yeroo takkaaf eeggattu inni booda cheek goona. Akkamitti silkiin teenyaa itti fayyadama footoo itti fayyadamu jirru cheek goonee nu agarsiisa. Eegas boodaan irraa deebinee ol goonee bootaa gaalaarii laapis jettu sanarratti yeroo takkaaf gadi qaasna. Hordoftoota keenya faana bu'aan isin jaa. Seetingiin sadeentu yoo cufaa jiraatte ni banannaa oon godhannaa yoo oof taatee jiraatte oon godhannaa. Baak goonee eega gaalaarii footoo teenyaa deebineen boodaan albamoota silkii teenyaa qaqqabnee teenyaanii eegas boodaan tuqaalee sadeen gama jalaa jirtu sanarratti yeroo takkaaf gadi luuk albam ta'etu sanarra yeroo guutuun hordoftoota keenya kabajamtoota keenya hunduu cuccufamaa jira. Misxira keessan namoonni arguu hin danda'u qulfii tana itti godhannee eegas boodaan erga faayilii hanga barbaanne cufanneen boodaan irraa kaasuu seetingii tuqaa sadeen gama gubbaa jirtu sanarra yeroo takkaaf ganne tuqannaa. Hordoftoota kiyya akkan dogongoree likkiin afaana bu'aa tuqaa sadeen gama gubbaa jirtu sanarra ni tuqannaa. Eega achirra tuqanneen boodaan unlock album ta'etu sanarra ganne tuqannaa. Eegas boodaan albamni nuti qollafne hundinuu qulfii jalaa bahaa jechuudha. kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waan hordofaa jirtaniif galatoomaa isin jaa. Hanga viidiyoo barnoota biraatii walitti deebinuti hanga kan isin waliin ture Iqbaal Seenaa Oromooti. Namoonni maatii chaanaala keenyaan ta'an hundinuu sabskiraayib gootanii akka maatiin uf taatan gaman maan isin afeerraa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isin jaa.